السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أورومو نغان كيسان إشنيف حبايات أكم نغا جرتو فيا كيساني خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوبي عبد السيد ورّي ماتينوف انتين سبسكرايب قد ماتينوف تا guyyaa dhaan waan raajiidhaaf waan haaraa dhageenya waan ta'eef nutis isiniin gahuudhaaf mimmi'eessinee akka ummanni Oromoodhaa dhagahutti isiniin gahuudhaaf dhufne. Baga gammaddan jalqaba irratti waahii ummata dheedhii Oromoodha moo Oromoo miti waahii sirba Hacaaluu Hundeessaa irraa dubbachuun dhufe. Waa tokkotu of na jibbisiise dhugaa rabbi dubbachuudhaaf an akka koot Oromoodhaaf han qabsaa'an jedha hangan danda'eenis Oromoodhaaf han qabsaa keessi kiyya waa faayidaadhaaf Oromoo irraa waa argadhaa jechuudhaaf utuu hin taane dhugaa deeggaruudhaaf dhugaa Oromoon qabu qofaaf han deeggara garuu haqqi rabbii dubbachuun firooman kutu ummanni Oromoo kun ummata qabsaanuuf miti ummata inaaffaadhaan guutame baay'eensa hunda utuu hin taane saba kanarraa dhalachuun baay'ee tokko nama aarsa. Sirba Hacaaluu Hundeessaa maatiin akkanatti gabbahanii akka waan Hacaaluun isaaniif deebi'utti ummanni kun simatee jara gammachiisa jennee otuu eegnu ummanni dheedhiin sirba isaa kana akka waan irraa birrii wayii argachuu danda'u yookiin akka waan maal jedhee dubbadha laata gadi buusanii gaafa jarri yuutuubii ofii irratti peejii irratti fe'anu baay'ee tokko natti dhagahame maali sabni akkanatti wal inaaffisu nama du'aatti illee ni inaaffisaa edaa nama fayyaa otuu hin taane jedheetaniin of jibbe maal isin rabbumaaf rasuuleedhaati la ilaha illallah la ilaha ilmaan Oromoodhaa isin immoo warri girrisaadha ofiin jedhamtan dhaqaa riipoortii godhaa sirba sana yuutuubicharraa kaasaa jennaan maalajaaf dhayitu yoo riipoortii gochuu hin beekne maalajaaf yuutuubii seentanii ilaaltanii laayikii gootanii viyuu isaa dabaltanii fi sabskiraayib gootanii baatu isin amma waa yoomuu waan barsiifnee fixna laata dheedhii akkanaa kanatoo maqaa nama balleessa of nama jibbisiisa. Sirba Hacaaluu silaa yeroo kana akka addunyaatti albamii isaa orjinaala bitachuudhaan CD isaa orjinaala qofa yoo utuu inni namni meeqa seerguu dhaggeeffachuu dhiistee orjinaala isaa hamma dandeesseen bittee sadarkaa addunyaatti akka bara baraan sirba akka addunyaatti yeroo tokko CD'n tokko ittiin birrii hammanatti gurgurame akka jedhamu gochuu qabda artiistii kan keessiif jecha an Oromoodhaaf qaaliidha utuu jedhu dabarsii saba ofiitiif of kennee wareegame ati lubbuudhaan isa jirtu kana isa tortoraa akka keetii kanarra Hacaaluun du'e gizee dhibbasi caala jechuudha warra buuftee itti waan argattu maqaa Hacaaluutiin amma sabskraayibiin siif godhamu bu'aa siif qaba otuma irraa birriin sii kaffalame birriin sun birrii sitti fakkaannaa nyaachuufi biyyoo nyaadhu bu'ate hola isa gamuudii godhatanii maqaa Hacaaluutii yeroo maqaa sirbi Hacaaluu kun ajandaa ta'ee jirutti banatanii ittiin guddifatanii ka'anii booda maqaa jijjiirratan of gowwoomsi boo namni silaalu sin jiru Oromoo warri dhageessan namni tokko peejii irratti isa ta'u feesbuukii irratti sirba Hacaaluu tokko gadi dhiisa taanaan feesbuukii isaa daqiiqaa tokkoon tursiisina walwaama riipoortii godhaa feesbuukii isaa fayyaa yuutuubii isaa sirba qofitti irraa kaasuu miti amma booda yuutuubii maqaa Hacaaluutiinis ta'ee sirba Hacaaluu tokko hamma gaafa CD'n sun gurguramee addunyaatti sadarkaa isaa eeggate jedhu tokko yoo gadhiifame feesbuukii keessaniifis nun komatina yoo immoo isa sodaachisaadhaan utuu hin taane yoo dhuguma immoo dhiigni Oromummaa isin keessa jiraate har'aan booda waan akkanaan godhina Hacaaluun an Oromoof qaaliidha jedhe isinis mee akka Hacaaluu jaallattanu CD isaa orjinaala qofa bitachuudhaan itti agarsiisa addunyaa irratti beeksisa marzimmaa dhiisaa marzummaa keessan jiru kana
nama du'aatti naafu kana fayyatu baay'ee tokko na guba bar booy eda tokko rabbina qabul de baay'ee tokko haati min ture kan hacaalu asuma irratti isiniif gabaabsa ammas waan lammaffaa ijoollee suudii arabiyaa jirtu mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu baateetti jettanii viidiyoo ji'a 3 ji'a 4 dura ijoolleen biyya galaa turte viidiyoo ijoolleen biyya galaa turteen ummatan shawwaduudhaaf kan maraattu biltsiginnaan gowwaan ofiin taphattamoo suuraa durii fiddee viidiyoo durii fiddee ijoolleen gara biyyaa galaatti kan jettu kun adamma maali of gowwoomsaa biyya bulchuun kun hamma yoomiti taadha kan na dhibee warra biltsiginnaa deeggaran oduu gammachiisaa viidiyoo qabatamaa hin galaarra kunoo amma reef inni jedhame kun dhugaadha wanti jedhamu tokko kan hin jirre ittiin ummata burjaajessuudhaaf siyaasni akkanaa kun isin hin baasu dhiisaa yaa jarana dhiisaa oromoo wal irratti gufuun ta'ina namichichi kun waa tokko isiniif hin godhu numatu waliif dhiigaa yoo dhuguma of taatan mootummaan hin kufa hin darba isin of baraan gaangee harree mootummaadhaan ta'ina harree mootummaa ta'uun isin haga'u hanga yoomitti harree mootummaa taatu maal akka waan mootummaa waggaa 100 jiraatudha yookiin obboleessi akaadiremmaa wayii birrii 3,400 aangoorra jiraatee nyaata taanaan lamuu biltsiginnaa malee mootummaan hin jiru itti lafa dhiitti isinitti maan ture yan mootummaa biltsiginnaa kanan deeggarinaa mootummaa diina oromoo jedhe gaafan isinitti mu na diddan of baraa deemtu amma baay'ee keessan aalii keessan irra ga'uuf deema adagaan amma ilmaan oromoo irra gaaruu taraadhaan mana si seena gaafas mootummaan kun maal akka ta'e argita warra rabbiin itti jaamse qofittii malee of jaamsitanii jaamota akka keessanii kana rabbiin of abarsiisu malee biltsiginnummaa jechuun jaamummaa jechuudhaan tokko jaamtota baraan jaama biliillee entertainment wal arginee jirraati waan itti oromoodhaaf qabdu ilaalchati hacaaluudhaaf qabdus biliillee entertainment yuutuubii kan keessatti sirba hacaaluu akkati gadhiiftee jirtus argeen jira harraan booda gadi bayii waa'ee oromoo dubbadhu wal ilaaluuf teenya akkasi nagaannaaf tura hundi keessanu gorsa koo kana wajiitti naaf laalaa laayikii godhaatii ummata hin dhagayin biraan naaf gaha galatoomaa